bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroominni kan argamu sammuu dhuwaa sammuu qulqulluu keessaa qaroominni baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira ma'ee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira ma'ee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin arguu rakkina sin arguu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u. naannooni Oromiyaa seektara qonnaan hojii keenya guddisuuf babal'isuuf naannoo haala mijataa qabu keessaa isa guddaati. Lafa baay'ee qaba, humna hojjechuu danda'u baay'ee qaba. Lagnis Oromiyaa keessa kan yaa'u baay'eedha. Kanaan dura kana bifa seera qabeessaan gargaaramuu waan hin dandeenyeef oomishtummaan naannoo keenya gadi aanaa ta'uu duwwaa osoo hin taane godinni baay'ee seeftineetiin jiraatu turan. Shawaa keessa walakkaan seeftineetii ture. Amma bara kana paampini kuma dhibbaa oli kan naannoo keenya keessa jiru tiraaktarri gara 10,000 gahee jira kombaayinariin gara 700 gahee jira kombaayinariin gaafa baay'eetu kilaastariin gaafa baay'eetu yeroo gabaabaa keessatti hammatanii galchuuf hin gargaara jechuudha tiraaktoriin gaafa baay'eetu bonaaf ganna qotuuf baay'ee nama gargaara amma bara kana ganna keessa Oromiyaan hektaara miliyoona 4.1 qamadii duwwaa kan qote amma immoo bonaaf hektaara miliyoona 4.5 kan qophaa'aa jiru waliigala gara hektaara miliyoona 8 ta'a jechuudha kana gaa 35 ta'uu 40 ta'uu 45 baay'isanii hagam oomishtummaan keenya guddate ilaaluun hin danda'amu. Gama fruutiin keessattuu paappaayyaa, muuzii, mandariin, burtukaana sochiin jiru baay'ee guddaadha. Waggaa 3-4 dura gaafa hojii kana jalqabnu rakkoo 2 qabna. Tokkoffaa sanyiin nuti qamadiifis gargaaramaa turre, paappaayyaafis gargaaramaa turre, sanyii takkatu guddatee oomishtummaan isaa hagana guddaan turre. Qamadiin amma riisarchoonni keenya baasanii bishaan xiqqaatiin yeroo gabaabaa keessatti oomishtummaa kan kennu waan ta'eef waan bara kana eegaa jirru kan kanaan duraarra fooyya'aa ta'a. Gama paappaayyaa fudhanne paappaayyaan kanaan dura dhedheeraa turan mukti isaanii garuu firiin isaanii immoo akkas baay'een ture. Sanyiin kun sanyii baay'ee gaariidha. Mukti isaa baay'ee gabaabbatee garuu oomishtummaan isaa guddaa kan ol ka'edha. Akkaataa kanaan gam tokkoon qoricha gam biraatiin sanyii haaraa baasaa lafa keenya baraa meeshaatti gargaaramu baay'isaa gaafa deemu dachiin keenya bal'aa waan ta'eef kana caalaa guddisuuf bal'isuuf haalli mijataa jiraachuu sana agarsiisa. Akka biyyaatti soo fudhanne abdiin jiru baay'ee guddaadha. Bonaa ganna kan qotaa jirru bonaa ganna kan qonnu keessaa qamadii duwwaa osoo hin taane keessattuu ganna ruuziin garmalee babal'achaa jira. Ruuziif qamadii duwwaa muumti boqqolloonis baay'ee babal'achaa jira. Xaafiinis amma ta'ee gadi bu'aa ture amma omaan jedhu. Kana walitti qabnee gaafa laallu oomishtummaan keenya gaafa guddachaa deemu ijoolleen keenya hojii argatu namni keenya nyaatee bula gurguratee buufata osoo lafa qabu osoo bishaan qabu osoo humna qabu karaa keessan galu jechuudha. Qonni naannoo kanaaf isattu akka biyyaatti gaheen inni guddina keenyaaf taphatu baay'ee guddaa waan ta'eef ammas hordoffii barbaada ammas gargaarsa barbaada kilaasteraan kan qotamaa jiru babal'achaa jira ammas garuu hojii barbaada. Qonnaan bultoonni gara kilaasteraa ce'uu hin dandeenye tiraaktara fayyadamuu kombaayinara fayyadamuu hin danda'anii waggaa 2-3 booddee xaa'oo gaafa oomishuu jalqabnu lafa keenya hunda hin qoranna lafa kanaaf xaa'oon kennamuuf lafa gama sana jiruuf xaa'oon kennamu tokko miti akka biyyee akka lafichaatti qoratamee kan kennamu yeroo oomishtummaan keenya dachaan dabaluu danda'a yeroo akkasii meeshaa ammayyaan gargaaraman taanaan tiraaktaran fayyadaman taanaan kombaayinaran fayyadaman taanaan oomishtummaa woo jiraate iyyuu piroosesiitti harvest goonu sanaan waan baay'ee arca'uu baruu danda'a. Akkas akka hin taaneef saayikooloojikaalis of qopheessuu barbaada. Lafa keenya sirriitti baru, bishaan keenya sirriitti baru, kan paampiin gargaaramnuuf kan jallisiin gargaaramu adda baasu al tokko paampiin garmalee bakka tokko baay'ate asitti oomishtummaan keenya guddate inni gadaanu garuu goguu danda'a. Paampii caalaa jallisiidhaan akkaataa baalaansi goonee fayyadamnus baruu barbaada. Akkaataa kanaan waa deemnee Itoophiyaan nyaataan of danda'uu duwwaa osoo hin taane isaa olitti gurgurtee fayyadamuufis kan gargaaruufis haala mijataaf humna qabdi. Dura rakkoo inni guddaa ture namni sirnaan naannoo keenya baree lafa keenya baree uummata keenya baree
poolisii isaaf ta'u bocee poolisii sanaan gargaaramee halkanii guyyaa hojjetee jijjiirama fiduutu rakkoo ta'e amma dubbiin jijjiiramee jira. Biyya barree uummata barree haala barreetti kan gaggeessaa jirru kana keessa bu'aan argamaa jiru baay'ee olaanaadha. Akka Oromiyaattis akka Itoophiyaattis wanti dhufaa jiru baay'ee namatti abdii kan horuudha. Garuu ammas gaa hojjechuu barbaada. Bara tokko hojjennee hammannee gaafa gurgurree quufan bara dhufutti immoo laafin taanaan hin ta'u. Kanaaf uummanni keenya qusannaa irratti oomishtummaa walirraa aanee jiru. Boona ganna sun boqotiin hojjechuu ijoollee hojjechiisuu. Hojii keessa immoo aadaa daboo sana hammayyeessuudha. Aadaan daboo durumaa jira hammayyeessuu jechuun maayini kilaastara gaafa ta'u kombaayinii tokko waliin hammachuu hin danda'amu. Haala akkasii guddisaa yoo deemne biyyi keenya badhaatuudha. Nuti guddachuudhaaf carraa guddaa qabna. Poolisii gaarii qabna. Hooggantoonni keenya gadi bu'anii hojjechaa jiru. Kanaan gargaaramnee jijjiirama fiduu badhaadhina biyya keenya mirkaneessuu hunda keenya irraa kan eeggamu natti fakkaata. Haalli jirus abdii guddaa kan namatti horuudha. Waggaa 10 keessatti seenaa biyya kana guutummaa Afrikaatti jijjiiruudhaaf karoorsinee hojjechaa jirra. Kana immoo mirkaneessina. Uummata kutatee qabna. Kutannee hojjenna. Waan gochuu dandeenyu humna keenya potenshaala keenya adda baafannee jirra. Potenshaala sana sirriitti hojjennee gara hojiitti jijjiiruu dandeenye jennaan gaaffii tokko malee wanti yaadame sun milkaa'uu danda'a. Kanaaf rabbiin kadhannaa hin hojjennaa uummata keenya wajjin harka wal qabanneetu waan dhalootatti ce'u tokko hojjechuudhaaf xiyyeeffannaa addaatiin sochiin jalqabamee jira. Sochii kan addaan kutuun gidduutti dhaabuun jiraannaan garuu wanti yaadamu sun mul'ata ta'ee tafa. Mul'ata guutuu kan ta'u gaafa milkaa'u gaafa mirkanaa'ee kan dubbanne sana qabachuu kan fagootti ilaalle sana bira ga'uu dandeenyedha malee akkasuma mul'ata gaarii qabaachuun gahaa miti. Qonnaan bulaan keenya amma qabeenya argachaa jira. Dhaamsi koo inni guddaa qonnaan bulaa naannoo keenyaatiif qarshii qabna jireenyi keenya garuu fooyya'aa jiru. Qarshii qabna qarshii argachaa jirra garuu manni keenya isuma kaleessaati. Kana keessaa baanee jiruuf jireenya qonnaan bulaa ceesisuu karoora jedhu sanaan namni gaafa mana ijaaru boroosaa keessatti baayoogaasii qabaachuu, soolaarii tokko qabaachuu, TV qabaachuu, saawwaniif ofii bakka xiisan gargar baasuu. Akkaataa kanaan jireenya keenya fooyyessaa yoo deemne diizaayiniin jira, saampiliin ijaaramee jira, namoonni humna qaban akkaataa sanaan mana isaanii jijjiiraa yoo deemanii jiruun hin jijjiiramu taanaan wanti maasaa irratti argachaa jirru kun gatii hin qabu. Qarshiin baankii taa'u, baankii qusachuun baay'ee gaariidha. Qarshiin baankii taa'u nama liqeeffatutti itti gargaarama. Qonnaan bulaan dadhabee qotee buufatee baankii kaa'ee qarshii isaatiin immoo daldalaa tokko uffatee daldalaa jechuudha. Akkas duwwaa ta'uunsaa jiruuf jireenya uummata keenyaa hin jijjiiru. Qusachuun sirriidha. Gaafa qusannu garuu jireenya keenya fooyyessaa, jireenya ijoollee keenya fooyyessaa, haadholiin keenya kan kanaan dura mukaan bilcheessaa turan keessaa ba'anii baayoogaazii fayyadamuu akka danda'an, ijji isaanii akka nagaa ta'u, humni isaanii qusachuu akka danda'an xiqqoo jiruu keenya irratti hojii barbaada. Akka qonna ilaalaa jirru kana, akka firuutii ilaalaa jirru kana Oromiyaa keessatti sochiin jiru gaarii fakkaatu malee ammas godoo keessa jiraachaa waan jirruuf isarratti qonnaan bultoonni keenyatti yaaduu qabu. Mootummaan naannoo Oromiyaas itti yaaduu qabu. Kaayyoon keenya inni guddaa jiruuf jireenya uummata keenya fooyyessuudha. Jiruuf jireenyi uummanni keenya fooyya'uu kan danda'u jalqaba maasaan sirriitti akkaataa kanaan sanyii gaa'ee argatee jallisii argatee gaafa qotamudha. Inni kun ta'aa jira. Inni kun gara manaa deemudha. Kan maasaa keessatti argaa jirru kun gara manaa deemee jiruuf jireenya uummata keenya jijjiiree mana qonnaan bulaa galanii ta'anii nyaachuu dhuguun akka danda'amu. Mana fincaa'ee deemuu barbaachisaa taa'ennaan immoo borootti waan qophaa'ee jiraachuu danda'u. Akkaataa sanaan jiruu keenya fooyyessaa deemuun barbaachisaa. Uummanni keenya ilaafilaamee qaba wal dhaggeeffata. Ergaa kanas gaafa dhaggeeffatu hojiitti akka jijjiiru abdiin qaba. Hajabaan hojjennu carraa guddaa argannee jirra. Carraan kun itti gargaaramuu barbaada. Itti gargaaramnee naannoo keenyaaf biyya keenya jijjiiruudhaan dhalootaaf waan mijataa biyya gaarii dabarsuu qabnaa ergaa jedhuudhaan dhaamsu kan hin barbaadu.